Regama artist Haacaaluu Hundeessaa booda muuziqaan Oromoo laafa jedhamee sodaatamus bifa haarawaan aartii biyyatti weeraraa jira jedha gabaasni Guyyoo Waariyoo qopheesse. Keekiyyaa badhaadhaatti hanga Galaanaa Gaaromsaa Ittiiqaa Tafariyaan Galeencoo Gammachuu artistoonni hedduun hojii haarawaan uummatatti hamilee horaa jiru. Gaafif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork taname humtamshanii Facebook live daawwachuun riikoordii haaraa obbaaf turdofe torbe tokkoon booda waxabajji gaaf 29 bar 2020 oduun akkan jette dhaga'amne. Misaayilli Oromoo Haacaaluu Hundeessaa boonsaa rasaas dabaaf cubbuutiin waraana mundu'aaf jilbeeffate. Oromoon dhukkubsate muuziqaa isaallee lafti dukkanoofte. Eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa jireenyeef daadhii galaane. Ittaan sun Haacaaluu Hundeessaa kanyaatti qa'ee maccaaf tuulama Finfinneen abba lafa Oromoo that may have cost the interviewee his life and the Prime Minister whose reputation has suffered along with the country. Ilma qaalii hadhabuumati Oromoo mohum dhibbatamaan dhiibame manidhaa yogoraam baay'een ijjeefamoon gameeyyi hedduu hasaama muuziqaan Oromooleen haleellar dhaqqabdeen gaggabe du'aaf horreesse yookaan du'anii dhabamuu ta'uu baatti immoo biyya nyaatanii ka'uun hiree weellistoota Oromoo taate jilamaan booda keekiyyaa dhukaase ilmi dhiira sabaaftuu barraaqa. Dinagdee nu cabsu soodareerrammas hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu cidhaa. Tadeda medura amantina gammadanii YouTube weeraruun sirbichi namoota miiliyoona 4 oliitiin daawwata. Hateessuma jibbit lafa haatesitti sirbeet galma dhugaa weelluu mucaa mataa yubatti fufuun Itoophiyaa maraacheeti. Barwanni hundurri baay'in fudhatin jechuun uummata hafincilsiisa abbaan saaqi saanqaa baalli Galaana Gaaromsaa dabarsuun muuziqaa Oromoo du'a haasa'an birra walagaarra marroon ta gurba jaala Haacaaluu Hundeessaa taate. Dubbiin muuziqaa Oromooleen sarbees qiyaamaa ta'uun qabaa dhaqanii dadhabaan Leencoo Gammachuu ijoollee Vision Entertainment dubbisuu marroon tiyya beellamnaa qabaa jedhe waraan gaade sagali dhaabuun gam iluurra hageerar mucaan qallaan immoo iluu abba boora fardi boor jechuun bosona mazoon fakkaata keessa maddiiseese sirbi malee. Noobelii hidhati zinnaar addunyaan dhoowwatti doolara biyyatti fonqolcha ayyaanni diinagdee butuchu waraanni filannoo ugguram keesi hidhannoo duudi dargaggeessi jeneraal artisti Haacaaluu guma goota shirrina waal kajedha keekiyyaan itti deebisuun roob deebiise.